Baatee san dhalachuma eeddaka. Kamadha. Du'aayin akkan fedhetti naan kadhatamu sila. Rabbuma hedhiiti ani yeroo baay'ee waan akkana wanta asirra hin dubbatin as jira hin dubbatin sin jedhu kun wargeen ajjala taa'ee na kolfu jira waan nama afaan waan taa'e na naasofsiisin. Sadaffaa. Walumaa galatti akka ati yaaddee fi waan ati yaadde san rabbi si haa milkeessu antanumaan goolabee darbu malee zirzirii haasofni faamiliin kun as jiran akka kolfaa jiran booda gara keessaatiin na gaafatan. No akkasiin jedhe jechuun ati koodiidhaan dubbatta bara. Koodiidhaan dubbattee bara. Waan ati yaadde akka ati yaadde sanitti akkuma ati feete san caala rabbiin milkeessee si haa agarsiisu bas. Amma boru viidiyoo maal jedhan beektaa du'aayii walii kadhatan jedhanii nurra waraaban. Eebadde uummata kana. Eeshi. Yoomni kadhachuu feetam. Wallahi ni kaatti baay'ee nariifadhu. Waliin haasawatta akkam? Waa janajjantee? Ana dura janajjaneera wallahi jaalala dhugaa jaalladheera. Jaalala dhugaa lal. Jaalala dhugaa. Qulqulluu jaalladheera wallahi billahi man jaalladhe jaalala qulqulluun jaalladhe jaalala dhugaa. Maalshi? Garuu qaamaan miti halaala deemu jechuudha. Isinii waliin rakkanne jedha wallaahi uummanni nu jala bulu. Mee akka uummata kan akkamitti fahamsiisuu qabna? Ani dhagahu. Isheen jaallatte isheen sin jaallanne? Dhugaa dubbachuuf sirriitti sababa sii bahi hojii dhiiseen gala siidhaan haasa'u jecha bakka sanatti silkii haasaa hojii hojjechuun hin danda'amu. Inni achi faayidee laan jedhe achumaan hin fiigaa ba'a. Siidhaan haasa'u jecha. Walumaa gala jaalallisii qorra keessa fayin bula bakka sanaa shirkaadha waan ta'eef wal keessa bulama sii galee silkii wal bira ciifamee naasaamu wal bira taamee naasaamu sababa sii fayin qorra keessa bula uksin billa baay'ee sababa isheemu jaalala daganyaa wayita. Ay miskiina of anaana boochisuu deemta garaana nyaatte seenaan keessan akkanuma akka ena mul'ata dhugaa wayna akkasitti akka nama qaamaan arge guddadha. Ishi kanaafuu qaamaan immoo bira ga'ee wanta arge tokko hin jiru. Naa hin arge. Rabbiin qaamaan illee wal isin argisiisu. Du'aa isii kadhaamiin jedhu. Erga fuudhee booda. Erga fuudhee booda. Maal fuudha? Erga fuudhee booda akka rabbi qaamaan wal agarsiisu malee utuun hin fuudhin duraan nama tokko yoo harkaan qabu hin fedhu. Maashaallah. Wallaahi rabbiin erguma fuuteetiin fageenyumarraa akkuma jaalala fageenya wal jaalatan san ni ka hidhatte booddee pheenxee dhiise jedhanii gorsii shaadaa qabsiisee fuudhuun ni danda'ama. Shaadaa nam tokko fakkeenyaaf amma aboo waa'ee amantii keessan gaggilchilaafis uummanni keenya bar qoosaan beeku xabaan beeku akka uummataa nameef ni wajjin. Ammaanii dhugaa dubbachuu fi rakkoon qabu sanis yoo ta'e qorataa. Don't worry. Qabsiistee fuuchuu hin dandeessa waan ta'eef rakkoon hin jiru sodaatiin. Okay? Aboo kanan jaalladhu
Isu wallahi quraana fitte kitaaba qaraate yookiin billahi. Hai. ما شاء الله نمبيك بر نمبيك ما شاء الله ما شاء الله Maaf haja isin ta'e wal maaf gurbaa. nuyi warri isin wal fuudha isin walii dammara Maaf gurbaa. maayettanii Hoi. ha Andau. Aku udah gubah hoi banget tinggal. Forward. een Mati kah? maal jechuu hafuura gubaa jechuun Jettee kaate bar. ani moo boru viidiyoo keessa argee yoo deebisee malee yeroo hafuura kana baafadhu na agarra Yaada isaan jedhu dhugaa dubbachuu fi silleen thank you akkas quraan akkas qaraatee onni isi quraanan akkas jiidhee rabbii wali isinaa fidu rabbii hunda keessatti rabbii wali keessatti amma hirumteetti bar. innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun Dur jaalladheeran jedhe malee amma miti bar. wallahi jaaladhe biyya keessa jira baay'ee zawee an biyya na jira an dubaayee jira tiktok irraa siin jedhi tiktok irraa qaamaa wal barraa kazaan Isaan duraan jedhe anan jenne. Sana duraan jedhe. Sana duraan jedhe bar. isuma sitti maaraa bar Maa duriin jaallanne naan jette. takkaas hin jeen beeku ani soban jaalladhu uumamuu kiyyaanni beekta sirriitti na beektalle eenyumaa olitti na beekta obboleettii kiyyaa oli na beekta akkan soban jaalan ከዛም በቃ በጣም itti nama jaalladhuunidha innis baay'ee na jaalata saat akka sagalee kiyya dhabuu hin fedhu Halas bas. Bas. ani bas siin jedhee yeroo atini waa'ee keessa gadi lafa laftu sa'an siin jedhee ati maa waa'ee isi ka ati bas maam naan jette ammaaf bas siin hin jedhu baay'ee nama halkanii guyyaa irriba dhabuudha sagalee kiyya dhaga'uu fi nama profaayilii kiyya aappii irra kaa'atee deemudha. Ka ofii keetii gurra cufattu. Inuma salphannee bar ati maaf dhalaan irra faarsaa turte amma oguu yeroo waliin haasofnu san. Heerumteetti hin jedhe bar. Innillee amma fuudheera ka seenaa isiinatti himtee kaatee heerumteetti naan jetteemi. Illee amma seenaa isaa sitti himee ka'ee fuudheera siin ji'a fuudhee jiru. Okkee natti misha. Laga fuudhe. Argitanii guys ogguu ani itti haasa'u ogguu natti haasa'u ani ni bakka miira namaan qabu itti fakkaadhe ogguu akkasitti dhalaan irratti faarsu san. Thank you. Galatoma my family. I love you. Kazaan seenaa san sitti muree moo dhiisu? Natti mi. እና seenaan baay'ee fagaataadha dhugaa dubbachuuf. Halas keessa. Sababa koo mucaan sun wanti hin taane. Dhaggeeffadha asuma sitti maan faamilii kiyya. Hingaa dhiisi. Natti jedhaa ka aadi ni ga'a jedhini anna ni ga'a jedhee yeroo ati waa'ee intala sanii natti himtu. Yaala maaleesh hingaa. Sababa koo isa minaaminteeshinii kana falsamaa. Kanaas. Baay'ee Sorry. Sorry.
waan miira keessi galchu akkana keessaan natti mala. Hayyee Tuma dhiisee dha baqa. asilaan dhaggeeffadhu. Dhiisime yeroo waa ishii yaade miira keessan gala. Wallaahi. Wallaahi si qofaan miti anamma dhugaa dubbachuuf yaani jechuun hin jiraa miiruma keeti gummalee waa'ee mucaa kan yoo yaadadhu jechuudha. Keessi koo guutuu imimmaan hin guutu. Nama anaaf jecha jireenya ofii guutuu balleessa. Wallaahi ati dhugaa dubbachuun uleedhaan mataa keessa dhahamtee imimmaan siin qabu. Wallaahi dhugaa rabbi an akka badaa bu'a. Aarraan baay'ee bu'a warabbal kaaba xiqqishuma aaree taanaan ni bu'a. Bitatti aansuudhaan dammoo wanti baay'ee tokko na boonsisa. Waan mucaa sanillee yaadadha. Wayyoo. Inni ija keessaa si yaa'e sun imimmaan otoo hin taane kolfa ijaati. Kolfa ijaa jedhama bara. Ijjal tokko tokko kun kolfa akkuma ilkaanii kolfa ijaa jedhama. Maal jechuudha? Aannan wayii of biraa qabdaa?